Garaa keessan irraafamini Waaqayyootti amanaa. Garaan keessan irraafamini Anattis amanaa. Garaan keessan irraafamini Waaqayyootti amanaa. Garaan keessan irraafamini Anattis amanaa. Deemeen isiniif qopheessaa iddoo jireenyaa. Bakkumaan jiraadhu isinis akka jiraattanii. Deemeen isiniif qopheessaa iddoo jireenyaa. Bakkumaan jiraadhu isinis akka jiraattanii. Jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, Yesuus jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, Yesuus jireenyi si wajjini. Dhugaanii ana jedhe gooftaan. Karichi dhugaanii ana jedhe gooftaan. Karichi dhugaanii ana jedhe gooftaan. Dhiisee satta deema dhaloonni har'aa. Karichi dhugaanii ana jedhe gooftaan. Dhiisee satta deema dhaloonni har'aa. Adeebinoo karaa isa ta'etti. Adeebinoo dhugaa isa ta'etti. Adeebinoo jireenya isa ta'etti. Adeebinoo Yesuusitti. Adeebinoo karaa isa ta'etti. Adeebinoo dhugaa isa ta'etti. Adeebinoo jireenya isa ta'etti. Adeebinoo Yesuusitti. Jireenyaa sana akka hin namneef, dubbii sagalee kee akka hin irraanfanne. Iddichaa jireenyaa sana akka hin namneef, dubbii sagalee kee akka hin irraanfanne. Cimsinee eeggannuu yaada garaa keenya, Gooftaa biraa arganna nuunoo jireenya. Cimsinee eeggannuu yaada garaa keenya, Gooftaa biraa arganna nuunoo jireenya. Jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, Yesuus jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, jireenyi si wajjini, Yesuus jireenyi si wajjini. Namni si hin qabu, sabni si hin qabu, waldaan si hin qabu, biyyi si hin qabu, rakkina hin qabu. Namni si hin qabu, sabni si hin qabu, waldaan si hin qabu, biyyi si hin qabu, raafamaa hin qabu. Namni si hin qabu, sabni si hin qabu, waldaan si hin qabu, biyyi si hin qabu, rakkina hin qabu. Namni si hin qabu,
sabni siin qabu waldaa siin qabu biyyi siin qabu raafama hin qabu injiraata si wajjin injiraata injiraata si wajjin injiraata injiraata si wajjin injiraata injiraata nagaatti injiraata injiraata nagaatti injiraata injiraata nagaatti injiraata garaan keessan hin raafamini waaqayyootti amanaa garaan keessan hin raafamini Anattis amanaa garaan keessan hin raafamini waaqayyootti amanaa garaan keessan hin raafamini Anattis amanaa deemeen isiniif qopheessaa iddoo jireenyaa bakkumaan jiraadhu isinis akka jiraattanii deemeen isiniif qopheessaa iddoo jireenyaa bakkumaan jiraadhu isinis akka jiraattanii jireenyi si wajjini jireenyi si wajjini jireenyi si wajjini Yesuus jireenyi si wajjini jireenyi si wajjini jireenyi si wajjini jireenyi si wajjini Yesuus jireenyi si wajjini